Walwaraansi Itoophiyaa gara kaabaa erga irra deebiin hagayya 24 bara 2022 jalqabee hawaasa idil addunyaa yaaddessuun rakkoo namoomaa Tigraay keessatti hammeessee jira. Fulbaana 11 bara 2022 adda bilisummaa uummata Tigraay waamicha dhukaasa dhaabuu yoo labsuun hawaasni idil addunyaa kanneen akka Gamtaa Afrikaa, Gamtaa Awurooppaa, Gamtaa Mootummootaa, Ameerikaa fi kanneen biroo miira gaariin simataniitii jiru. Waamicha kana hordofuun hoogganummaa Gamtaa Afrikaatiin jaarsummaan mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay jidduutti adeemsifamuuf beellamni qabamus marii yaadame osoo hin adeemsifamin hafeetii jira. Waraana yeroo ammaa humni waloo Eertiraa fi Itoophiyaa Tigraay irratti adeemsisaa jiraniin gaaga'amni namoomaa fi waraanaa dhaqqabaa jiraachuu kan ibsamu yoo ta'u, waraanichi atantamaan akka dhaabbatuuf Gamtaan Afrikaa Onkoloolessa 15 bara 2022 waamicha taasiseetii jira. Waamicha Gamtaan Afrikaa taasise adda bilisummaa uummata Tigraay haal duree tokko malee ni fudhadha yoo jedhu, mootummaan Itoophiyaa birmaddummaa biyyaa eeguuf buufataalee xayyaaraa fi dhaabbilee federaalaa naannoo Tigraay keessa jiran nan to'adha jechuun ibseetii jira. Mootummaan federaalaa ibsa wiixata kaleessaa karaa kominikeeshinii mootummaatiin baaseen haleellaa bal'aa abuut geggeessu humnoota diinaa alaa irra deddeebiin daangaa qilleensa Itoophiyaa cabsaniin kan deeggaramuudha jechuun dhaabbilee fi buufataalee xayyaaraa naannicha keessatti argaman sanfisaan nan to'adha jedhe. Ibsa mootummaa federaalaa kana booda gabaasa kan baase maddi oduu Reuters dippiloomaatotaaf hojjettoota gargaarsa lamarraa odeeffadhe jechuun humnoonni waraanaa mootummaa Itoophiyaa fi tumstoonni isaa magaalaa Shiree harka adda bilisummaa uummata Tigraay baasuun to'achuu gabaase. Magaalaan Shiree magaalaa guddoo mootummaa naannoo Tigraay Maqalee irraa kiiloomeetira 140 fagaatti argamti. Walwaraansi dhaabbatee mariin araaraa akka itti fufu hawaasni idil addunyaa waamicha taasisuu itti fufeetii jira. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyo Gutaareez waraanni kaaba Itoophiyaatti adeemsifamaa jiru saffisaan dhaabbachuu qaba jechuun waamicha taasisaniitii jiru. Qondaalli olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun kana kan jedhan wiixata kaleessaa Onkoloolessa 17 bara 2022 mana maree dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti ibsa miidiyaaleef yeroo kennanitti. Lolli Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru to'annaan ala bahee jira kan jedhan Gutaareez atantamaan humnoonni waraanaa Eertiraa Itoophiyaa keessaa bahuun waraanni ammuma dhaabbachuu qaba jechuun gaafataniitii jiru. Hariiroon hawaasa walitti hidhan cicciramaniiru, namoonni nagaa gatii hamaa kafalaa jiru, haleellaa osoo adda hin baasin raawwatamu bu'uuraalee misoomaa barbadeessaaf namoota nagaa ajjeesaa jira jechuun ibsaniitii jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gidiraa uummata Itoophiyaa kana dhaabuuf Gamtaa Afrikaa tumsuudhaaf qophiidha. Amma hawaasni idil addunyaa nagaaf jedhee waliin hiriirus qaba jedhan Antooniyo Gutaareez. Gama biraan ammoo dursaan koree hariiroo alaa seeneetii US Bob Menendez mootummaan Itoophiyaa fi TPLF atantamaan dhukaasa dhaabuu baannaan wixinee seeraa bara 2021 keessa Itoophiyaa irratti dhiyeessee ture akka murtaa'u gochuufan hojjedhaa jedhan. Wixineen seeraa Itoophiyaatti nagaa fi dimokiraasii jajjabeessu S3199 jedhamu kun warra carraaqii waraana dhaabuun nagaa buusuuf taasifamutti gufuu ta'an yookaan qaamolee waraana Itoophiyaa keessatti hirmaataniif meeshaa waraanaa dhiyeessan irratti tarkaanfii adabuu akka fudhatamu kan godhuudha jedhameetii jira. Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalletti humni waraana mootummaa maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromootiin bobbaafamee jiraattota nagaa ajjeesuun himameera. Gooliinsi kun torban kana bifa hamaan kan itti fufe yoo ta'u, hanga ammaatti lubbuun nama 3 dabruu jiraattonni naannichaa himan. Namoonni ajjeefaman kunneen tokko miseensota gadaa Meelbaa kan ta'an nama Baruu Roobaa Lakkuu jedhaman yoo ta'u, aanaa Fantaallee ganda Tuuroo Baddannoota lafa bommisaa jedhamutti waraana mootummaatiin ajjeefamuu jiraattotatu hime. Gaaratti nama tokko gara zamachatti, nama tokko bommisatti, nama tokko ajjeese, nama 3 fixee gamma. Kaambii gara zamachaa jaankan. Gara dullachaa ka ammaatii miti jaarsa tokko ka bara ka Meelbo, gadaa warra Meelbo irraa bu'a. Har'a haaraa gawaan jiru hin beeknu malee gabala ammaatii miti. Namni sun suuraan isaa sirba Ibrahim Roobaa baasee tokko irratti illee guddisa mul'ata. Roobaa Lakkuu santu ka Meelbaadha inni tuutaa'eessitootni isa. Gadaa Meelbaa duraatti ka warra michillee kenne kana. Ajjeechaan kunis kan raawwatame dilbata dabre tahuu jiraattota irraa dhageenye. Namoonni ajjeefaman 2 ammaaf maqaan isaanii baramuu baatus aanaa Fantaallee ganda Gidaaratti ajjeefaman. Waraanni mootummaa dhibboota lakkaa'amu aanicha keessa qubsiifamuun hawaasa nagayaa goolaa jira kan jedhan jiraattonni wayitii ammaa gandoota akkam Haroo Qarsaa, Dheebitii, Ilaalaa Qararrii, Xuxxuutii, Haroo Huubaa fi kanneen biroo keessa horsiisee bultoonni hawaasa karrayyuu baqatanii jiraachuu dubbatu. Gandoota kana keessatti ilmi dhiiraa horii bobbaafatee galfachuu hin dandeenye kan jedhan jiraattonni loonii fi re'ee dubartootaa fi daa'imman eegaa akka jiran dubbatu. Asingaa uummanni waraanni garumaa arge olii gayyaa asirraan gara Dheebitii, Haroo Huubatii Xuxxuutii irraa aga tartar ga'u kana yeroo barbaade mootummaan opereeshinii eeguma gara ta'edha. Uummanni sodaa kana acha qawwee silaa akka qabu hoo harkatti dhufan biraa guuranii
kun sodaadha qabu qabateen deemu warri gara Amaaraa kanani argagai namni lafa korkee saniif ka gara iddoo kun keessa dabaree aga qobboo ga'u dhufee aga bakulatti dhootan horii qobboodhaaf fuudhe horii warra bukulaadha. Annaa uummanni sodaa gara mootummaa qawween irraa kan jiruufi fi nama qawwee qabutti dhufa waan ajjeesaniif namni qawwee qabatee osoo hin jiru. Fi dhiirtuun dhiqee irraa baqattee waan jirtuuf namni horiitiif tuufsisuu ijoollee fi beeroo. Waraanni mootummaan bobbaafame kun raayyaa ittisa biyyaa fi humnoota poolisii addaa Oromiyaa tahuu ibsuun jiraachonni hawaasarraa humnaan hidhannoo hiikaa jiraachuus addeessanii jiru. Qabata sakatta'insa waraana bilisummaa Oromootiin waraanni mootummaa bobbaafame jalqaba jiraattota gandoota rooqarsaa fi dheebitii buqqisuu kan himan jiraachonni wayitii ammaa gandoota akka Tuuroo, Baddannoota, Gidaaraa, Dirra Sadeen fi Faateeliitti babal'achuun jiraattota dararaa jiraachuu jiraachonni himanii jiru. Waraanni mootummaa gandoota kana maadheeffate horii horsiisee bultoota humnaan saamuun qalachaa jiraachuu kan himan jiraattonni manneen jiraattota danuu ibiddaan barbadeessaa jiraachuu odeeffanneerra. Wayitii manneen jireenyaa gubaa turechi haadholii umriin fagaatan lama kanneen baqachuuf humna dhaban reebicha cimaa irratti raawwachuun miidhaa cimaarraan gahus jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwork dubbise eeranii jiru. Akkasuma gandoonni Galchaa, Dhagaa Hedduu fi Bantii jedhamanis maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun waraana mootummaatiin goolamaa jiraachuun ifoomeera. Gama biraatiin hidhattoonni naannoo Amaaraa irraa bobbaafaman daangaa cehuun dhukaasa hawaasa nagaa irratti bananiin aanaa Fantaalleem lafa Abba Kulaa jedhamtutti loon hedduu saamuu odeeffanneerra. Hidhattoonni naannoo Amaararraa bobbaafaman humnoota addaa poolisoota naannoo Amaaraa wajjin qindoomuun lafa aanaa Fantaalleem arroollee bal'aa dhuunfachuun wayitii ammaa ganda Haroo Hubaa fi Abba Kulaa to'achuuf guyyaa guyyaan horsiisee bultoota nagaa irratti dhukaasa banaa jiraachuu jiraattonni ni himu. Wayitii ammaa kana karaa Qaawwa Abba Kulaa jedhamu qaxxaamuranii dhufuun tulluu barruu arroollee jedhamtu marsanii jiraachuus dubbatu. Humnoonni naannoo Amaararraa bobbaafaman kunneen deeggarsa faayinaansii fi loojistikii gahaa bulchiinsa mootummaa naannoo Amaararraa argachaa akka jiranis jiraattonni ibsanii jiru. Fantaalleerraa lafti bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa dhuunfate arroollee bal'aa, Borbor, Doddotii Guddoo, Harooressa bal'aa, Iddoo Guddoo, Dhiibuu Daa'imaa, Harooressa qal'aa, Qonyee, Funyaan Booraa, Funyaan Waangayyoo, Malkaa Jiloo, Ulaagaa, Xininjiim, Haroo Arbaa, Miicceem, Haroo Diidaa, Wanjirraan Buutee fi lafoonni biroo hedduun fudhatamanii jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Wayitii ammaa lafti Haroo Hubaa jedhamtuu fi Abba Kulaan humnoota kanneen weeraramaa jiraachuun odeeffannoo yeroo dhihooti. Walumaa qabateen weeraraa fi saamichi lafaa kun gandoota aanaa Boosat hedduu keessatti sammaatee jiraachuu jiraachuun himanii jiru. Lafoonni aanaa Boosat, Dudda Daalacham, Fossoo, Gabaaraadaa, Calalaqaa fi Qilee Arbaa jedhaman faan bulchiinsa naannoo Amaaraan erga dhuunfatamanii turanii jiru jedhu jiraachonni. Tibba kana mootummaan aanaa Fantaallee fi Boosat irraa neetworkii balleessuun odeeffannoon akka ukkaanfamuuf yaalii godhaa jiras jedhameera. Erga lafa qabiyyeen isiitan Oromiyaa taate Qorkee jedhamtu dhuunfachuun maqaa Awuraa Godaanaa jedhamutti geeddaratanii as kaayyoon bulchiinsa naannoo Amaaraa daandii guddicha Adaamaa fi Dirree Dhawaa wal qunnamsiisu akkasuma karaa baaburaa guddicha Itiyoo Jabuutii dhuunfachuuf kaayyefatanii socho'aa akka jiran gabaasaa turreerra. Wayitii ammaa kan horsiisee bultoonni Oromoo Karrayyuu fi Ituu gama tokkoon waraana mootummaan bobbaaseen gama biraatiin ammoo humnoota naannoo Amaaraan goolamaa jiraachuu himatu. Mana barumsaa Falaga Yordaanos kan Finfinnee kutaa magaalaa Qorqisitti argamutti jeequmsa fiinxaaleeyyiin Amaaraa torbaan kana uumaniin alaabaan naannoo Oromiyaa buufamuu fi barattootaa fi barsiisotarra miidhaan dhaqqabu maatii fi barsiisota moorichaarraa Oromiyaa miidiyaa neetwork odeeffateeti jira. Viidiyoo kana gubbaatti mooraa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi oolmaa daa'immanii Falaga Yordaanos Finfinneetti argamu keessatti jeequmsi jabaan ka'uun maatiin barattoota birmatanii yeroo waywaatantu mul'ata. Alaabaan Oromiyaa mooraa mana barumsaa sana keessatti fannifamee ture tuuta namoota gurmaaniitiin harkifamee gadi buufamuun akka ciccirame miseensa gamtaa maatii mana barumsaa sanaa keessaa tokko Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himee jira. Kana qofa miti dareewwan barnootaa afaan Oromoo qofatti adda baasuun meeshaalee barnootaa mancaasuuf humni kun yaalii taasisuusaas dabalataan Oromiyaa miidiyaa neetworkitti kan himan maddeen gocha kana qindeessuu duuba barsiisonnii fi hojjettoonni mooraa mana barumsichaa jiraachuus ibsu. Torban itti deemaa jira amma ammaatti illee jeequmsi illee ittuma deemaa jira maatiin warri kaabaa dhufanii amma uummatas ala gara keessatti akka galu taasisanii turanii barsiisotuma rakkoo kan qabu barsiisota irra kaabaa kana ijoollee qindeessanii maal jedhanii alaabaan kun akka bu'u taasisanii nutis immoo akkaataa jiru maatii barattootaati innasuma akkuma jeequmsi kun ka'een dhanne haala jiru ennaa laallu baay'ee rakkoo ture.